Akkam naga jirtanii hundumti keessanuu an galata rabbii naga kan kun jira waan yaada keessan irraaf malee viidiyoo kana keessatti qubee lamaa qofa barreessuudhaan haala YouTube gubbaa viidiyoo kamiyyuu salphatti buufachuu dandeenya kan jedhu sin agarsiisaa maxxula viidiyoo kanatti obsan afaan turaasniin jedha channel kan kootiif haaraa ta'an immoo subscribe gochuun maamila channel kan kootiif taasisin jedha akkasumas viidiyoo kana like gochuudhaan jalqaba yaada qabaatan immoo karaa koomentiin nangaa amma mee kallattii gara viidiyoo qabadhee isin dhufiitti isin dabarsaa turtii gaarii. Irra deebi'uudhaan alfoo isin jedhee jira chaanalii kanaaf haaraa gootatti subscribe gochuu hin dagatin akkasumas viidiyoo kana like gochuu share gochuu hin dagatin. Link description irra jiru bunuudhaan gruppii keenya kan WhatsApp irratti maamiluun taawaan barbaadan nagaa faddaasniif deebisasniin jedha amma immoo viidiyoo qabadhee dhufetti yoo isin dabarsu immoo jalqaba irratti mobaayila keenya irra webbuu sariif mobaayila keenya irra jiru banna Chrome ta'uu danda'a Firefox ta'uu danda'a DuckDuckGo ta'uu danda'a yookiin Opera ta'uu danda'a kan mobaayila keenya irra jiru banna banii jira. Google Chrome keessatti maal jennee barreessinaa m.youtube.com jechuudhaan gara toora marsariitii YouTube deemnaa jechuudha. Erga deemnee booda viidiyoo barbaannu yookiin immoo viidiyoo buufachuu barbaannu fakkeenyaaf gara chaanalii kan kootii adeemuu fakkeenya aliif wajji chaanalii kan kana viidiyoo tokko buufachuu barbaannu ta'e fakkeenyaaf viidiyoo kana buufachuu barbaadu yoo ta'e immoo jalqaba viidiyoochi san bannaa yookiin viidiyoo kan muuziqaatu garmuudhaan hojjechuu dandeenya isin garsiisaa maqaa erga bannee booda liinkii iddoo kanarra jirutti liinkii yookiin adreesii isaa edit goonaa jechaadha iddoo m jettuu fi dootii fi m yookiin tuqaa fi qubee maa balleessuudhaan qubee saasaa isii lamaatti dabala erga siin booda goo jennaa jechuudha. Haala kanaan nuuf banamaa erga banamee booda viidiyoon kun akkaataa ittiin daawunlood nuuf ta'u nu mul'isaa jechuudha. Amma asirratti nuti immoo iddoo daawunlood jettu sana argattu jechuudha. Tooftaan biraan lammataa immoo ammas Google Chrome banuu dandeenya yookiin websaayitii web browserii kan biraa banuu danda'an maal goonaa ammas m.youtube.com kan jedhu bannaa jechaadha. Amma haaluma ammaati ammas viidiyoo barbaannu daawunlood gochuu barbaannu yoo jiraate banuudhaan viidiyoo daawunlood gochuu barbaanne bannaa jechaadha. Erga si booda qommaa kanatti edit goonaa jechaadha. Fakkeenyaaf ammas adreesii isaa edit goonaa amma immoo gara xumuraa irratti iddoo kana irratti jechaadha. .pp qubee a biratti qubee paapaa isii lama barreessinaa jechaadha. Ergas booda koo jenna viidiyoon keenya haala kanaan daawunlood nuuf ta'uu qophaa'aa jira. Garuu ammoo fuula haaraa isiniif banamu keessa beeksifni garaagaraa isinitti mul'achuu danda'a waan ta'eef beeksifni inni isinii fakkeenyaaf saayizii barbaannu sagalee dhiibsnee gochuu barbaanne iddoo mp3 jettutu jechuudha. Asirratti garuu beeksifni garaagaraa utaalee isa rakkisuu danda'a nuti immoo duuba deemnaa sagaleedhaan buufachuu barbaanne mp3dhaan yookiin immoo viidiyoo gaafa barbaanne booda immoo iddoo daawunlood jettu tuquudhaan viidiyoo kana daawunlood goona. Fakkeenyaaf viidiyoo kana mp4dhaan daawunlood gochuu gaafa barbaade fakkeenyaaf high qualitydhaan full HD jechuudha. Bakka daawunlood jettu tana tu'a. Haala margitan kanaan daawunlood naaf ta'a jechuudha. Bakka booda immoo daawunlood bakka jettu tu'a. Daawunlood gaafachuu kun haala kanaan daawunlood isaa naaf eegalaa jechuudha. Fakkeenyaaf daawunlood ta'aa jira. Kun asirratti daawunlood ta'aa jira jechuudha. Haala kanaan daawunlood gochuu eegalaa jechuudha. Haala gochuudhaan itti fayyadamnaa jechuudha. Irraa hubattan jedhe yaada waan hordoftaniif galatoomaa chaanalii kan koo
haaraa wurtaate immoo subscribe gochuu hin dagatinii. Ani immoo allii fuudha. Yaada yoo qabaatte immoo koomentii irra barreessii. Like gochuu illee hin dagatin. Share gochuus hin dagatin. Nagaan na jiraadhaa viidiyoon biraan. Viidiyoo biraan qabadee dhufa. Har'aaf fixee jira. Isin jaalladha. Nagaatti.